Waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Awaash Malkaasaatti wirtuu tajaajila wal'aansa baqaqsanii yaaluu haadholii ijaarsisaa ture xumuruun ifatti hojii eegalchiise. Sagantichi eebba abbootii gadaan kan eegale yoo ta'u, hooggansi magaalaa fi kutaa magaalaa akkasumas hawaasni aanichaa argamaniiru. Itti gaafatamtuu waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Siistar Samiraa Mohammed du'aatii haadholii hir'isuuf buufata yaala baqaqsanii yaaluu naannawa isaaniitti akka argatan taasisuun ogeessa gahaan haadholiin fayyummaa isaanii akka argatanii fi yaala guutuu akka argatan kan taasisuudha jedhan. Haadholiin hedduun manattis kan dayaa jiran tajaajila immoo humnaa oliin gara hospitaala Adaamaatti kan deemaa jiran akkasitti illee deemanii fagoo deemanii tajaajila argatan waan ta'eef osoo milkaa'in daa'ima isaanii dhabuun hin jira. Haatis lubbuudhaan kan darbitus hin dhabamtu waan ta'eef bu'aan isaa inni guddaan kana hir'isa kan jedhudha, kana to'ata kan jedhudha galmi kenna hadha. Hawaasnis carraa qabeessa tajaajila kanaasitti jalqabamuun isaa. Dhaabbilee fayyaa dijitaalessuu irraa kaasee hojiin bal'aan hojjetamaa akka jiru kaasanii hawaasni tajaajila yaala argachuu qabu buufata fayyaatti akka argatu taasisuun qisaasama yeroo fi baasii hin taaneef akka hin saaxilamnee fi ba'aa hospitaalaa kan hir'isuu fi tajaajila fayyaa hawaasatti siiqanii kennuuf humna guddaa kan uumu waan ta'eef hawaasnis itti fayyadamuu akka qabuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuu akka qabu dhaaman. Namni tajaajilli isaa buufata fayyaa keessatti argachuu kan qabu argachuu osoo danda'u hospitaala irratti deemee immoo tajaajila siree dhiphisaa tajaajila ogeessaa dhiphisaa kenna tajaajila kennas akkan duubatti deebi'u godha jechuudha. Hawaasni naannoo Awaash Malkaasaa jiru tajaajilli asitti kennamu ogeessota olaanaadha kennamuu isaa hubatee uummatni immoo buufanni fayyaa akka uummataati. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananii obbo Gammachuu Mokonnin gama isaaniin yaala dhabuun qonnaan bulaan kana dura lubbuu isaa kan dhabaa ture ta'uu himuun ogeessi hundi tajaajila kana jalqabsiisuu qofa osoo hin taane duukaa bu'ee hordofuu akka qabuu fi hawaasnis akka itti fayyadaman taasisuu akka qaban himan. Wal'aansi kun as dhufuunsaa dhugaadha haadholiidhaaf, maatiidhaaf, abbooliidhaaf warri rakkattanii argitan maal inni kan jedhu hiikoo guddaa qaba jechuudha. Biyya irrattis du'i haadholii wal'aansa dhabuudhaan akkasumas yaala akkasii dhabuudhaan lubbuun haadholii keenya lubbuun daa'imman keenya egeree biyyaa ta'an darbaa akka ture ta'eef hin beekne. Asii namni magaalaa Adaamaa dhaquun fagaachuu baatus garuu rakkoo guddaa qaba. Nama ciniinsifate tokkoof rakkoo guddaa qabaachuu lafa qabachuunsaa hundaa ol nuuf injifannoo guddaa. Kanaaf tajaajila kana jalqabuu duwwaa doon ta'an waan barbaachisu hunda jala buunee ogeeyyoliin dirqama keenya ba'uudhaan hawaasi immoo akka itti fayyadamu warra hin beekne gara kana akka dhufan akka goon dhaamsa dabarsuun barbaada. Daarektarri buufata fayyaa aanaa Awaash Malkaasaa obbo Nabsoo Malkaa akka jedhanitti buufanni fayyaa kun kana dura tajaajila bal'aa kennaa turuu ibsanii ogeessi hawaasa fayya qabeessa uumuuf kutannoon hojjechuu fi ogummaa isaa sirnaan fayyadamuu qaba jedhan. Hamma danda'ameen hamma ogummaa keenyatiin tajaajila kennaa turre kutannoo irraa eegama ogeessarraa. Tajaajila fayyaa hawaasa bal'aa hawaasa fayya qabeessa arguutu wajjin jiraachuutu ogummaa isaatiif qophii ta'uu irraa eegama ogeessa fayyaa. Bulchaan aanaa Awaash Malkaasaa obbo Darajjaa Almaddii ogeessonni buufata fayyaa kana dura rakkoo nageenyaa keessa dhaabbachuun hawaasa isaanii tajaajilaa kan turan ta'uu ibsanii yaalli baqaqsanii yaaluu naannoo isaaniitti eegalamuun isaa haadholiin rakkoo adda addaaf akka hin saaxilamnee fi tajaajila guutuu ta'e akka argataniif kan taasisu ta'uu ibsuun ogeessi fayyaas qophaa'ummaa keessan hawaasaaf mirkaneessuu qabdu jedhan. Uummata aanaa Awaash Malkaasaa guyyaa addaa. Kanaaf buufanni kunis kanaan dura tajaajila gaate ogeessonni buufata kana halkaniif guyyaa tun ta'in rakkoo nageenyaa kam keessa dhaabatanii hawaasa kanaadhaaf tajaajila guutuu ta'e kennuudhaaf aarsaa kaffaluu qaban hundayyuu kaffalanii kennaa akkuma turan ammas tajaajila sadarkaansaa ol guddate kana walitti fufinsaaf kennuudhaaf ergamummaadhaa fi qophaa'ummaa keessan akkana mirkaneessitan maqaa hawaasa aanaa kanaadhaaf sin gaafachuun barbaada. Hawaasni naannichaa tokko tokko yaada kennaniin kana dura haadholii yaala dhabuun karaa dheeraa imaluun du'aatiif saaxilamaa turuu himanii yaala baqaqsanii yaaluu asitti eegaluun isaa kan isaan gammachiise ta'uu fi kan itti fayyadaman ta'us himan. Deessuuf dhiiga barbaachisa. Namsee koo kennuu hin danda'u. Dhiiga nan kenna. Kanaafuu abbootiin keenyas keessummoonni keenyas waaqni sinaa eebbisuu karaa nagaa dhuftan karaa nagaa sinaa galchuu faadhaa hojjettoonni mana fayyaa kun xiqqaa hanga guddaa galatooma hin jedhaani. Waan biraa caalaa fuula keenya kara fayyaatitti manni buufata fayyaa kana rakkataan kan itti yaalamu dhabaan kan itti yaalamu qabaatan kan itti yaalamu hunduu mana hakimiitiin alan deemu kan qabu karaa hospitaala guddaatillee yookaan immoo karaa dhuunfatillee deema rakkataa keenya dadhabaa keenya oduu tiraanspoortii tokko hin baasin akka asitti fayyadaman ta'uudhaaf isaan cinaa dhaabbachuu qabna.